Masaraa mootummaa keessaan baqqabnaa jechuun yaa sabaa maqaa maal godhaa. Humna qabutu ka humna hin qabne hundumaa dirreerra ari'a jechuudha. San argaatii jira. Amma san jiru sana wajjin gadi ta'anii waliin mari'atanii gara waan waloo uumutti waan dhufuun hin danda'amne ka humna qabutu ka humna hin qabne dirree taphaa keessaa ba'a. Kana jechuun mootummaan aangoo irra jiru humna qaba by default. Obviously. Kanaafiyyuu namoota siyaasa keessatti hirmaachuu barbaadan, dimokiraasii biyyattii keessatti fiduu barbaadan kan irrattis dhiibbaa gochaa jira jechuudha. Akkamiin ibsita? Dimokiraasii jechuun maal jechuudha? Dimokiraasii jechuun amma siin jedhe san. Dimokiraasii jechuun yaada kee qabattee dhuftee kabiraa dhaggeeffattee waliigaluu dhiisuudhaallee waliigaltee deemuu jechuudha. Ani kanan barbaada kana fudhachuu baannaan gara lolaattan deema ka jedhuudhaan asitti argina. Well, mootummaan mormitoota yookiin immoo dhaabbilee biraa dirree keessaa baasee ka jedhamu maaliifise? Waan humna qabuuf. Jarri sodoo dirree humna qabatanii mootummaa dirree keessaa baasuudhaan duubatti hin jiran.